kutaa darbe keessatti waa'ee itti fayyadama jecha be jedhamtu ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo jechuma be jedhamtu san irratti gama duraatiin don't jecha jettu dabaluudhaan akka nama tokko gorsuu nu dandeessisutti itti fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun jecha don't jedhamtuu fi be jedhamtu yeroo waliif fidnu namni tokko wanta takka akka hin goone yookiin immoo akka akkas hin taane gorsuu barbaanne jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf namni tokko don't be like that yoo sin jedhe akkas hin ta'in sin jechuu jira. So wantoota akkasii akka namni sun hin taane nuti irraa barbaannu gorsuudhaaf don't be yookiin immoo dafneeroo jennu don't be jenna jechuudhaan wanta nama gorsuu barbaannu san jecha waan sanii wajji walitti deemu itti fidannaa jechuudha. Achumaanuu himoonni gaggabaabaan don't fi be irraa ijaaraman himoota yookiin immoo jechoota haasawa namni guyyaa guyyaa keessaa hin dhabne irraa tokko jechuudha. Kanaaf gara barumsichaa osoo hin seenne dura isinirraa immoo wanti eegamu maali? Waa lama. Tokkoffaa qalamaa fi notebook yookiin immoo dabtara irratti kaa'uudhaan viidiyoo kana jalqabarraa hamma xumuraa erga fixan booda marsaa lammaffaa yeroo irra deebitan jalaa barreeffachaa deemtu jechuudha. Himootaa fi akkasuma hiikaa isaa qabachaa deemtu jechuudha. Wanti viidiyoo barumsaa viidiyoo biraarraa adda godhu isa kana jechuudha. Inni xumuraa immoo wanti isin godhuu qabdan viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'u gochuu irratti gahee keessan taphachuu qabdu jechuudha. Wanti gootan like godhuu, share godhuu fi yoo haaraa taatan immoo chaanala kanaafis maatii ta'uu subscribe gochuudhaan jechuudha. Having said so, ergaan hangana jedhee gara barumsichaa seenu. So akkuma reefu isiniin jedhee kanarra ilaaluuf deemnu itti fayyadama jechoota lameen kanaati jechuudha. Don't fi be waliif fiduudhaan jecha biraa kan nu barbaachisu irratti dabaluudhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyi inni jalqabaa namni tokko nama qaanfatu yookiin immoo qaana'u tokko ilaalee akka hin qaanofne yoo gorsuu barbaade akkam jedha? Don't be shy. Don't be shy jedha jechuudha. Don't be shy. Okay? Inni itti aanu nama harkifatu laaltanii akkan harkifanne akka daddafee waan san godhu gorsuu barbaadan akkam jettaniini. Inni itti aanu hin harkifatin jedha. Hin harkifatin yeroo jennu yookiin hin turin jechuu keenya fakkeenyaaf mana barumsarraa isaa ta'u sagantaalee adda addaa irratti beellama osoo qabu nama orraafatu hin orraafatin yookiin immoo hin turin jechuu yookiin immoo hin harkifatin jechuu barbaanne akkam jennaani? Don't be late. Don't be late. Dafneeroo jennu don't be late. Don't be late. Kun immoo maal jedha? Adaba hin dhabin jedha. Okay? Hin baalagoomin ka jedhan sana jechuudha. Adaba hin dhabin. Don't be rude. Don't be rude. Okay? Adaba hin dhabin jechuudha jechuudha. Nama amalli isaa gadhee ta'e yookiin immoo nama amala hin qabne jechuudha. Kun immoo hin gaddin jedha. Hin gaddin namaan jechuu barbaadan don't be sad. Don't be sad jennaan jechuudha. Asirratti nama hojii hin jaalanne nama yeroo hundaa'u taa'uu barbaadu kan hifatu jechuudha. Nama hojii hin jaalanne gabaabumatti maal jennaani? Don't be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. Asirratti nam tokko waan wayiitiin yoo sitti mufate akka sitti mufanneef maal jennaan? Don't be disappointed. Don't be disappointed. Don't be disappointed. Okay? Don't be disappointed jennaan jechuudha. Okay? Asirratti maal jedha? Bololaa hin ta'inii. Nama bololaa yeroo agarru bololaa hin ta'inii jenne akkamitti gorsinaa jechuudha. Don't be greedy. Don't be greedy jennaan jechuudha. Asirratti greedy means having an excessive desire to take more than is fair. Kana jechuun maali? Nama tokko kan hanga barbaachisu ol
waa argachuu barbaadu jechuudha. Namoota kaaniif dantaa kan hin qabne ifuma argachuu kan hawwu jechuudha. Namoota akkasiitiin greedy jennaanii jechuudha. Bololaa jechuu dandeenya jechuudha afaan Oromootiin. So namoota akkasii don't be greedy jennaanii jechuudha. Don't be greedy. Inni kun immoo maal jedha? Mata jabeessa hin ta'in jedha. Mata jabeessa hin ta'in jechuun Ingiliffaadhaan don't be stubborn. Don't be stubborn hin jennu. Stubborn. Stubborn na hojii jedhaadha. Don't be stubborn jenna jechuudha. Don't be stubborn. Asirratti hin ariifatini yookiin immoo nama ariifataa hin ta'in jechuudhaaf maal jenna? Don't be hasty. Don't be rushes ni jenna. Don't be hasty ni jenna. Jechoota baay'eetu jira gaa. So don't be hasty. Hin ariifatini jechuudha. Okay? Inni itti aanu maal jedha? Gara jabeessa hin ta'in jedha. Nama garaa jabaatu hin ta'in jechuudhaaf maal jenna? Don't be harsh. Don't be harsh. Don't be harsh jenna jechuudha. Don't be harsh. Don't be harsh jenna jechuudha. Hin hinaafin jedha. Nama hinaafaa yeroo agarru akka inni baay'een hinaafne yookiin immoo akka hinaafne yoo gorsuu barbaanne akkam jenna? Don't be jealous. Okay? Don't be jealous jenna jechuudha. Kun immoo danta dhabeessa hin ta'in jedha. Danta dhabeessa hin ta'in nama dantaa dhabu waan takkaaf hin ta'in jettee gorsuu yoo barbaaddu akkam jetta? Don't be careless. Don't be careless. Don't be careless. Dafnee yeroo jenna jechuudha. Asirratti immoo ofittoo hin ta'ini jedha. Ofittoo jechuun nama if jaalatu jechuudha. Namaaf nama yaanne hin ta'in jechuu barbaaddu. Don't be selfish. Don't be selfish. Wallaala hin ta'in jechuu barbaaddu. Don't be ignorant. Don't be ignorant. Wallaala hin ta'in. Asirratti immoo nama if tuuluu yaa agarree if tuulummaa isaa san akka dhiisuuf gorsuu kan barbaannu ta'e if hin tuuliin jenne akkana jenne jechuudha. Don't be arrogant. Don't be arrogant jenne jechuudha. Arrogant. Don't be arrogant. Maal jechuudha? Of hin tuulinii jechuudha. Okay? Don't be arrogant jechuun if hin tuuliin jechuudha. Inni taanu hin sodaatin jedha. Hin sodaatini ka jedhu karaa baay'een ibsachuu dandeenya. Don't be afraid. Don't be scared. Don't be timid. Karaa hundaanuu ibsachuu dandeenya jechuudha. Isa san keessaa inni kun don't be timid nama tokko yootu. Don't be timid. Hin sodaatin jechuudha jechuudha. Asirratti immoo gowwaa hin ta'ini jedha. Gowwaa hin ta'in. Yookiin immoo hin gowwoomin jechuu barbaaddu. Don't be foolish. Don't be foolish jenna jechuudha. Hin gowwoomin. Kun immoo gadhee hin ta'ini jedha. Gadhee hin ta'in. Don't be mean. Asirratti gadhee jechuun maali jechuudha. Nama badaa nama agartee Ingiliffaadhaan amma mean jechi jettu tuni maal jechuudha? It is someone who is unkind, cruel or not nice to other. Namoota gara jabeessa nama gaarii hin taane agartee nama waan gaarii namaaf hin yaanne jechuudha. Nama hamaa jechuudha. Saniifuu gadhee jechuu dandeenya jechuudha. Okay? Namoonni akkasii namoota osoo beekanu nama feelingii namaa miidhanii jechuudha. Gochaanis haa ta'u jechaanis. Kunis akkuma karreefu gowwaa hin ta'in jennee nama gorsuu barbaanne asirratti gowwaan nuti amma jechuu barbaanne yookiin immoo namni nuti gorsuu barbaannu isa reefuutii wajjin xiqqoo isii wal dhaba. Gowwaan nuti asitti jechuu barbaanne isa kamii? Isa kana jechuudha. Naive ka jedhamu kana. Don't be naive. Don't be naive. Asirratti jecha naive jettu tana gowwaa biraarraa kan adda isa taasisu maali? Asirratti Ingiliffaadhaan jechi
naive jedhamtu tun yeroo ibsamtu. Naive means being too thirsty. Maal jechuudha? Hedduu nama amanuu jechuudha. Or simple. Salphaadha jechuudha ta'ammaasi. Akki ilaalchi keetii salphaadha. Salphatti nama amantaa. Wanni ati beektu waan wal xaxaa osoo hin taane wantuma simpilii ta'e sitti mul'ata jechuudha. This is just because you don't know how things really work. Sababa wantoonni akkamitti akka hojjetanii fi akkamitti akka deemu qaban irraa hin beekneef salphatti namni wanta akkasitti hime inuma amanta jechuudhaati. So naive jechuun gowwaa namoota akkasiisanii jechuudha malee isa akka reefu foolish jenne saniitii miti jechuudha. I hope isiniif galee dheetii yaada. So inni itti aanu maal jedha? Israafaa hin ta'in, nama waa gad naqu yookiin immoo nama waa facaasu hin ta'in jettee nama tokko gorsuu barbaaddu akkami jetta? Don't be wasteful. Don't be wasteful jennaani jechuudha. Inni kun immoo abdii kutataa hin ta'inii, nama wanni takka naaf hin taatu, naaf hin dabartu jedhee nama negatiiva yaadu jechuudha. Yeroo hunda namoota akkasii yeroo agarru maal jennaani? Don't be pessimistic. Don't be pessimistic. Maal jechuudha? Abdii kutataa yookiin immoo nama abdii hin qabne hin ta'in jechuudha. So Ingiliffaadhaan akka ibsametti pessimistic means always thinking things will go badly or not work out. Yeroo hunda nama yaadu jechuudha. Wanti hundi ni baddii, na duraayi, naaf hin taatu, naaf hin dabartu, hin milkaa'u, nin kufaa jedhee namoota wama negatiivaa qofa yaaduun pessimistic jedhaniini. So namoota akkasii yeroo agarru don't be pessimistic. Faallaan isaa maali? Optimistic. Be optimistic yoo jenneen nama abdii qabu, nama hawwii qabu, nama wanni hundi naaf taati jedhu ta'e jechuu jirra jechuudha. So asirratti don't be pessimistic jechuun abdii kutataa hin ta'in jechuudhaan bira kunnaa jechuudha. Inni itti aanu of jajaa hin ta'in jedha. Of jajuu yookiin immoo nama of jajuu hin ta'in jechuu barbaanne don't be boastful. Don't be boastful jennaan jechuudha. Boastful means talking a lot about how great you are or how well you have done. Okay? Namni boastful jedhamu kuni waa'ee isaa dubbataa jechuudha. Akkam nama guddaa akkamii akka ta'e, akkamitti akka agartee galma gahee isinitti himuu barbaade yeroo baay'ee iftuulummaaf keessaa qaba jechuudha. Often in a way that it seems arrogant. Yeroo hedduu haalli inni itti sitti himu nama iftuulummaaf keessaa qabu fakkaata jechuudha. So namoota akkasii of jajaasanii maal jennaani? Don't be boastful jennaan jechuudha. Don't be boastful. Kun immoo qeeqxuu hin ta'inii jedha. Nama waa qeequ hin ta'in. Don't be critical. Critical. Asirratti critics jechuun qeeqa jechuudha. So don't be critical yeroo jennu qeeqxuu hin ta'inii jechuudha. Inni itti aanu garmalee ofitti amanamummaa hin qabaatinii. Maaliif jennaan yeroo tokko tokko yeroo hundaa'u ifitti amantummaa qabaannu malee humnaa ol akka malee ifitti amantummaa qabaatunis miidhaa qabaa jechuudha. So namoota akkasiis yeroo agarru garmalee ofitti hin amanin jechuudhaaf don't be overconfident. Okay? Don't be overconfident jennaan. Confidentiin maali? Ofitti amanamummaadha. So don't be overconfident yeroo jennu akka malee yookiin immoo garmalee ofitti amantummaa hin qabaatin jettee gorsuu jirtaa jechuudha. Asirratti immoo jijjiiramaa hin ta'inii jedha. Maal jechuu keenya jijjiiramaa yeroo jennu nama yaada isaa amma jijjiiruu jechuudha. Waan takka irratti nama gadi hin dhaabbanne akkam jennee gorsina? Don't be fickle. Don't be fickle jennaan jechuudha. Fickle means changing your mind or feelings often, especially about things like options or preferences. Asirratti namni fickle jedhamu kuni nama filannoo isaa amma jijjiiruu jechuudha. Waan takka filate erganaa waan san dhiise waan biraa fuudha
yookiin immoo yaada isaa amma jijjiiraa jechuudha. Murtii takka irratti nama gadi taa'uu hin dandeenye maal jennaani? Fickle jennaani. So don't be fickle. Don't be fickle. Jijjiiramaa hin ta'inii jechuudha. Asirratti dagataa hin ta'inii yookiin immoo irraanfata nama waa irraanfatu tokko hin ta'inii. Okay, nama yeroo hunda waa irraanfatu hin ta'in jettee gorsuu yeroo barbaaddu kam jettaani? Don't be forgetful. Forget jechuun irraanfachuu yoo ta'u, don't be forgetful. Irraanfataa hin ta'in jechuu jirra jechuudha. So akkan irraanfanne kan ilaalaa jirru jecha don't jettuu fi be ka jettu ilaaluu jirra jechuudha. Jechoota lameen walitti dhufuudhaan haasawaa keenya guyyaa guyyaa keessaa hin dhabamne keessaa tokko kan ta'anii jechuudha. So asirratti dhiphoo hin ta'inii jechuu jirra. Dhiphoo hin ta'in nama sammuu dhiphatu jechuudha. Nama akkasii hin ta'in jechuu barbaaddu don't be narrow minded. Don't be narrow minded. Okay, dafnee akkamii jenna? Don't be narrow minded. Okay, dhiphoo hin ta'in yookiin nama sammuu dhiphoo hin ta'in. Inni itti aanu hedduu hin gammadinii jedha. Baay'ee hin gammadin. Don't be excited. Don't be excited. Asirratti gorsallee ta'uu baatu yeroo don't be excited jedhu nam tokko wanta wahii naaf taati jedhee akka malee yoo gammadu akka inni gar malee hin gammanne gorsuma kunilleeni akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be excited. Hedduu hin gammadin. Wanta ta'uu hin beektu jechuudha. Inni kun immoo gowwaa hin ta'in jedha. Isa kareefurraa xinnoo isii addaa saniif gara biraatiin isinii fide maal jedha? Don't be a fool jedha. Don't be a fool. Kareefu maal jedha? Don't be foolish. So asirratti isuma kana fool ka jedhutti ish ka jedhu dabaluudha. Foolish goone jechuudha. So akkanas jechuu dandeenya jechuudha. Don't be a fool. Gowwaa hin ta'in. Gara biraatiin don't be silly. Don't be silly ni jenna jechuudha. So inni taanu of ta'uu hin sodaatin jedha. Of ta'uu hin sodaatin. Maal jechuudha? Ingiliffaan don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to be yourself. Okay, akkamiin dafneenna? Don't be afraid to be yourself. If ta'uun sodaatinii jechuu maal jechuudha? Namni baay'inaan nama keessa waa'ee namoota biraa hordofuu barbaada. Akka ifii itti uumame yookiin immoo akka ifii itti deemuu qabu dhiisee akka fakkeenyaaf kolfa namootaa kan nama biraa akkeessuu yaala, akka namni biraa itti uffatu, akka namni biraa itti dubbatu, yeroo hunda akka namoota biraa ta'uudhaaf warra yaalu gorsuu yeroo barbaannu if ta'uu kee hin sodaatin jenne gorsuu yeroo barbaannu akkasii jenne jechuudha. Don't be afraid to be yourself. Nam tokko asuma achi yoo fudhanne be yourself yoo siin jedhe if ta'e jechuu jira jechuudha. Be yourself if ta'e. So asii achi himni jiru maal jedha? Don't be afraid hin sodaatin to be yourself if ta'u. Inni kun immoo akkas hin ta'in jechuu barbaaddu nam tokko. Akka ati hin barbaanne tokko ta'e namni sun yoo argame akkas hin ta'in maaloo jechuu barbaadde don't be like that. Don't be like that. Akkas hin ta'in. Dhaatii kana this itti hojjirres don't be like this akkanan ta'in jechuudha jechuudha. Akka isaa hin ta'in jechuu barbaadde hiriyaa lamaatu jira. Akka hiriyaa keetii san hin ta'in jechuu barbaadde akkami jetta? Don't be like him. Akka isaa hin ta'in. Akka ishee hin ta'in jechuu barbaadde him ka jettu her itti jijjiirre don't be like her. Akka isaanii hin ta'in itti jijjiiruu barbaannes idduma kana them ka jettu buufna jechuudha. Don't be like them. Don't be like them. Akka keenya hin ta'in jechuu barbaaddes isuma kana iddoo kana kaasuudhaan as ka jedhu daballaa jechuudha. Don't be like us. Akka keenya hin ta'in. So akkasii jijjiiraa oftu jechuudha. Inni kun immoo sodaataa hin ta'inii jedha.
Don't be scared. Don't be scared. Akkasuma don't be afraid is ni jenna inni reefu. Don't be afraid. So akkanas ni jenna jechuudha. Don't be scared. Hin sodaatin. Yookiin immoo sodaataa hin ta'in. Asirratti miira keessa hin galinii jechuu barbaadde nama tokko gorsuu barbaadde akkam jetta. Don't be emotional. Don't be emotional. Okay? Don't be emotional. Miira keessa hin galin. Kun immoo deebitee kophaa hin taa'inii jedha. Nama tokko kan yeroo wayii kophaa taa'ee lammadas itti deebi'ee kophaa taa'e. Asirratti nama kophaa ture ergasii akka kophaa deebi'ee hin teenye nama wajji akka taa'u gorsuu barbaannu akkam jennaani. Don't be alone again. Don't be alone again. Okay? Deebitee kophaa kee hin taa'in yookiin immoo lammada kophaa kee hin taa'in. Inni kun immoo itti hin qaana'in jedha. Itti hin qaana'in. Akkami jenna. Don't be ashamed of it. Asirratti itiin bakka kana jirtu wantoota wayiitu jira jechuudha waan namichi itti qaanfatu. So wanta sanitti akka hin qaanfanne nu agarsiisti. Don't be ashamed of it. Itti hin qaana'in. Wanta sanitti jechuudha. Wanti sun maali? Siitu beeka jechuu yeroo haasoftu san. Wanta nama hin ta'inidha garuu. Wanta sanitti hin qaana'in. Fakkeenyaaf don't be ashamed of your son. Mucaa keetitti hin qaana'in. Yookiin immoo don't be ashamed of your car. Makiinaa keessanitti hin qaana'ini. Yeroo car ka jedhu dhiisuu barbaade itiin fayyadamaa jechuudha. So akkamittiin jedha don't be ashamed of it. Itiin yeroo sanan haasa'utti jiru waa'ee konkolaataa sanii ta'a jechuudha. So akkasi. Akkuma kutaalee darban kan biraa jecha guyyaa guyyaan nu fayyadu jennee kan ilaalaa turre kutaa kana keessattis jecha kaan jedhamtu ilaaluuf deemnaa jechuudha. Jechi kaan jedhamtu Ingiliffaa keessatti iddoo guddaa qabdi. Haasawaa nuti guyyaa guyyaan goonu keessattis hin dhabamtu. Hiikaan jecha kaan jettuu danda'u jechuudha. So waa'ee dandeettii teenyaa ibsachuu yeroo barbaannu yeroo hundaayyuu kaanitti fayyadamuu qabna jechuudha. So akkuma kutaalee darban kan biraas kutaa kanas nootii jalaa qabachuu yookiin immoo barreeffachuu akka hin daganne waan hundaafuu itti haaseennu fakkeenyota adda addaatii wajjin yeroo ilaallu irra ifataa hanga xumura viidiyoo kanaan faana tura. Fakkeenyi inni jalqabaa fiiguu nan danda'a jedha. Namichi fiiguu danda'u tokko dandeettii fiiguu isaa ibsachuudhaaf akkamitti jedha. I can run. Ayumaa fi can walitti finne I jechuun ana kaaniin immoo danda'u jenne. So running fiiguudha. So I can run. Fiiguu nan danda'a. Himuma kana inni fiiguu ni danda'a jechuutti yoo jijjiiruu barbaanne isa I jettu he kan jettutti jijjiiruu jechuudha. He can run inni fiiguu danda'a jetaa yeroo sani. Isheen fiiguu dandeessitti jijjiiruu barbaanne she can run isaan yoo ta'e they goota bakka kana they can run isaan fiiguu danda'u. Nuti yoo jechuu barbaanne we goota iddoo kana we can run. So akkasi jijjiiraa deemtu jechuudha. Inni kun immoo gargaaruu nan danda'a jedha. Asirratti gargaaruu nan danda'a jedhee gaafii gaafataa jira. So gargaaruu nan danda'a jettee gaafachuu barbaadde can I help? Can I help? Asirratti gargaaruu nan danda'aadha jedha. Isa kana iddoo adda addatti yookiin gara adda addatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Can I help? Asirratti you yoo fidnee daballe can I help you? Si gargaaruu danda'a. Yookiin immoo iddoo you kana can I help her? Isi gargaaruu danda'a. Can I help him? Isa gargaaruu danda'a jettanii jijjiirtanii jechuudha akkuma barbaadanitti. Inni kun immoo daakii nan danda'aadha. Namni bishaan daakuu danda'u daakii nan danda'a jedhee ibsuudhaaf akkami jedha. I can swim. I can swim. Daakii nan danda'a jedha. Inni kun immoo maal jedha? Dhufuu ni danda'a jedha. Eenyu inni
inni dhufuu ni danda'a jettee nama tokko kan si bukkee jirutti ibsachuu barbaadde akka namni tokko dhufuu danda'u yookiin immoo akka inni dhufuu danda'u ibsuu barbaaddu akkam jettaa he can come. He can come. Inni dhufuu ni danda'a jedha. So iddoo kanas he kaasnee you yoo asitti galchine you can come ati dhufuu dandeettaa jechuudha. So asillee we yoo galchine we can come ta'a nuti dhufuu ni dandeenya jedha. So akkasii jijjiiraa deemtu jechuudha akka barbaadanitti isa kanas. Kanatti yeroo dhufnu dhufuu ni dandeessaa jettee nama tokko bilbilaan gaafachuu barbaadde yookiin immoo qaamaanis ta'e akkamitti jenna can you come. Can you come? Dhufuu ni dandeessaa jechuudha. Nama tokko maqaan Mariam yoo ta'u Mariam daakii ni dandeessi jettee nama si bira jirutti haasoo yeroo barbaaddu akkam jetta Mariam can swim. Asirratti he fi she qofa osoo hin fayyadamne maqaallee ibsinee fayyadamuu akka dandeenyu akka isiniif galuuf jechuudha. So iddoo kana she yoo galchine she can swim jedha. Isheen daakii dandeessi. Pronounii she jedhu irraa dhiifne maquma nama saniitiin yoo yaamuu barbaanne maqaa nama sanii yaamne akkanatti jechuudha. Akka fakkeenyaaf Mariam jedhutti Mariam can swim. Mariam can swim jenna jechuudha. So asirratti kana nyaachuu nan danda'a jettee nama tokko nyaata si dura jiru akka nyaattu hayyama gaafachuu barbaaddu akkami jetta can I eat this? Can I eat this? Kana nyaachuu danda'a. Namichi ati gaafattu kuni yoo siif deebisuu barbaade akka ati nyaattu yoo siif hayyama barbaade akkam jedhee si deebisuu danda'a. Yes you can. Ni dandeetta yookiin immoo yes yookiin immoo yep deebisuu danda'a jechuudha. Asirratti inni kun immoo maal jedha argachuu dandeessaa jedha. Can you find it? Waan takka yoo isin jalaa bade argachuu dandeettaa jettee gaafii akkanaa gaafachuudhaaf can you find it? Argachuu dandeessaa? Yes I can. Let me find it. Nin danda'a mee haa barbaadu yookiin immoo nin barbaada jettee kaataa jechuudha. Inni kun immoo maal jedha na haasofsiisuu dandeessaa yookiin immoo natti dubbachuu dandeessaa jechuudhaaf akkami jenna can you talk to me? Natti haasa'uu dandeettaa yookiin immoo na haasofsiisuu dandeessaa jechuu dandeenya jechuudha. Yoom nyaachuu dandeenyaa jennee yeroo kam akka nyaannu gaafachuu barbaannu when can we eat? When can we eat? When can we eat jennaa jechuudha. Natti himuu ni dandeessaa jettee namni tokko akka waa sitti himu namni tokko akka waa sitti himuu danda'u addaan baafachuu barbaaddu can you tell me? Naaf himuu dandeessaa? Can you tell me jettaa jechuudha. Akkamittan si qunnamuu danda'a jedha nam tokko. Akkamittin si qunnamuu danda'a yeroo adda baatu karaa itti si qunnamu yoo si gaafachuu barbaade akkami jedha. How can I get in touch with you? How can I get in touch with you jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu how can I get in touch with you? How can I get in touch with you? Okay. Isa amanuu dandeessaa jedha. Okay. Akka nama san amanuu dandeessu sitti himaa jira jechuudha namni kun. Akkami jenna you can trust him. You can trust him. Isa amanuu dandeessa. Inni nama amanamaadha. So isa amanuu dandeetta. Rakkoon qabu siin jechuu jira jechuudha yeroo ati akka nama san shakkituu taatu jechuudha. Isa kanaaf deebii kennuu dandeessaa jedhee nam tokko yoo si gaafatu can you answer this? Can you answer this? Isa kana deebisuu dandeessaa? Yes I can. Yeah jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Isa kana akkam jijjiiruu dandeenya gara biraa? Can
he answer this yoon jedhe inni kana deebisuu danda'a. Asirratti illee pronounota jijjiiruudhaan hima gara biraa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana deebisuu danda'a jettee if gaafachuu barbaadde you kana I deebista jechuudha. Can I answer this? Can I answer this? Yookiin immoo nuti kana deebisuu dandeenyatti jijjiiruu feete can we answer this jechaa deemnaa jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? Konkolaataa oofuu dandeessaa jedhee nam tokko si gaafatu salphaadha. Can you drive a car? Can you drive a car? Konkolaataa oofuu dandeettaa? Namni tokko hanga danda'u akka si gargaaru siif ibsuu yoo barbaadu hangaan danda'u sin gargaara yoo siin jechuu barbaade jechuudha. Akkamiin jedha Ingiliffaani? I will help you as much as I can. I'll help you as much as I can. I'll help you as much as I can jenna jechuudha. Gabaabsinee yeroo jennu. Amma gara manaa deemuu dandeessaa jettee nama tokko akka deemu gaggeessuu yeroo barbaaddu akkamiin jetta? You can go home now. You can go home now. Okay? Amma gara manaa deemuu dandeetta. Siif hayyamamee jira jechuudha. Akka dandeessu siif ibsamee jira jechuudha. So hanga amma kan ilaalaa jirru waa'ee itti fayyadama kaanii akka ta'e hin dagatinaadha. Jechi ilaalaa jirru kaaniidha. Akkuma argaa jirtan haasawa baay'ee keessatti akka fayyadamnu ilaalaa jirtu. So itti fufuudhaan haa ilaallu. Inni itti aanu maal jedha? TV dhaamsuu nan danda'a jettee yoo gaafachuu barbaadde yookiin immoo namni yoo isin gaafate akkam jechuudhaan gaafata yookiin immoo gaafattani can I turn off the TV? Asirratti turn off fi turn on in banuu fi cufuudha yoo turn off ta'e cufuudha turn on in immoo banuudha yookiin ibsuudha. So can I turn off the TV jechuun TV dhaamsuu nan danda'a yookiin immoo cufuu danda'a jechuudha. Isuma faallaa isaatiin immoo TV banuu nan danda'a jettee yoo gaafachuu barbaadde yookiin immoo ibsuu danda'a jettee gaafachuu barbaadde can I turn on the TV? Can I turn on the TV? TV maal gochuu danda'a jedha. TV banuu nan danda'a jenna jechuudha. Ibsuudharra TV yoo ta'u banuu ta'a jechuudha. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'a eenyu? Inni afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'a jettee nama tokko waa'ee nama biraa yeroo gaafattu can he speak English? Can he speak English jettee gaafatta jechuudha. Yoo waa'ee isheen akka Ingiliffaa dubbattu gaafachuu barbaaddes hiika jettu sheetti jijjiiruudha jechuudha. Can she speak English? Isaan Ingiliffa dubbatu jechuu barbaadde iddoo kana maal buusta? They ka jettu buusta. Can they speak English? Okay. Inni taanu iccitii qabachuu dandeessaa jettee nama tokko yoo iccitii itti himu barbaaddu dura akka inni iccitii qabachuu danda'u gaafachuu barbaadde akkanatti jettaa jechuudha. Can you keep a secret? Can you keep a secret? Asirratti secret miti secret jenna. Secret jechuun iccitii jechuudha. So can you keep a secret? Can you keep a secret jechuun iccitii qabachuu dandeetta jechuudha. Bakka barbaadde deemuu ni dandeessaa jedha asirratti. Akkas jechuu barbaanne akkamii jenna? You can go anywhere you want. Asirratti you can ni dandeessaa, go immoo deemuudha. Anywhere jechuun bakka feete jechuudha. You want barbaadde yoo walirratti hiiknu bakka barbaadde deemuu ni dandeessaa jechuudha. You can go anywhere you want. Bakka barbaadde hunda deemuu dandeessaa jechuudha. Dubbisuu fi barreessuu ni danda'a. Eenyu jechuu jirra? Waa'ee isaa haasoo jirra jechuudha. Dubbisuu fi barreessuu ni danda'a jechuu jirra jechuudha. So kana jechuudhaaf he can read and write. Ishee jechuu barbaannes she can read and write. Maqaa namaa buusuu barbaanne pronounii dhisne Muhammad can read and write. Okay?
yookiin immoo chaaltuu can read and write. Chaaltuun dubbisuu fi barreessuu hin dandeessi. Read jechuun dubbisuu yoo ta'u, writing barreessuudha jechuudha. Yeroo itti aantu yoom si arguu danda'a? Namni tokko erga haasawa tokko wajjaasee adda bahuuf deemu yeroo itti aantu yoo sa'uma wal fakkaataadha moo sa'a biraatii adda baafachuu yeroo barbaadu akkamitti gaafachuu danda'a? Yeroo itti aantu yoom si arguu danda'a jechuudhaan when can I see you next time? When can I see you next time? When jechuun yoomi, can I see you si arguu danda'a? Okay, next time yeroo itti aantu. So walirratti when can I see you next time? When can I see you next time yeroo jennu yeroo itti aanutti yoom si arguu danda'a jechuudha. So inni itti aanu namni nu to'achuu danda'u, namni nu to'achuu hin danda'u jedha. Okay, namni nu to'achuu hin danda'u jettee yeroo takka takka yoo loluu barbaaddu yookiin immoo haasawa normaal keessatti jechuu dandeessa. Akkamitti jetta? Nobody can control us. Nobody, nam takkalleen can control us. Nu to'achuu hin danda'u. Control jechuun to'achuudha. Asiin nuti. So nobody can control us jechuun namni nu to'achuu hin danda'u jechuudha. Dhuunfaan haasa'uu dandeenyaa jettee yeroo takka takka nama gaafachuu dandeessa. Yeroo nama keessa jirtu waan takka kophatti yookiin immoo dhuunfaadhaan iddoo kophatti haasa'uu yeroo barbaaddu akkana gaafatta jechuudha afaan Oromootiinuu. Dhuunfaadhaan haasa'uu dandeenya? Yes hin jedhe. Okay jettanii iddoo dhuunfaa san deemtanii yookiin iddoo kophaa private bakka ta'etti haasoftu jechuudha. So can we talk in private jettaa jechuudha Ingiliffaadhaan. Can we talk haasa'uu dandeenya in private dhuunfaadhaan yookiin immoo iddoo kophatti jechuudha. Inni itti aanu kompiitara fayyadamuu dandeessaa jettee dandeettii namichaa akka kompiitara danda'u gaafachuu barbaaddu. Can you use a computer? Can you use a computer? Kompiitara fayyadamuu ni dandeessaa jechuu jirtaa jechuudha. Gochuu yookiin immoo godhuu akka dandeessu nan beekaa yoo jedhuu barbaade namni tokko kam jedha? I know nin beekaa. You can make it. Gochuu ni dandeessaa. Akka gochuu dandeessu nan beekaa jechuudha jechuudha. Hamma dandeessu yaali jechuu barbaadde akkamitti jetta? Try as hard as you can. Try as hard as you can jetta jechuudha. Try as hard as you can. Okay? Hamma dandeessu yaali. Laaqana koo asitti nyaachuu danda'a jettee iddoo wahii akka itti nyaachuu dandeessu, iddoo sanatti akka nyaachuu dandeessu gaafachuu barbaadde akkamitti jetta? Can I eat my lunch here? Can I eat my lunch here? Asitti laaqana koo nyaachuu danda'a? Takka yes jedhamuu dandeessa. No, you can't eat here. Asitti nyaachuu hin dandeessu siin jechuu mala jechuudha. So inni itti aanu maal jedha? Taaksii eessarraa argachuu danda'a jedha. Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Dafnee yeroo jennu where can I get a taxi? Eessarraan taaksii argadhaa jedha. Taaksii eessarraan argachuu danda'a jedha. Dandeettii haasa'uu jirra waan ta'eef. Inni kun immoo maal jedha? Iddoo shooppii yookiin immoo mana waa irraa bitatan yookiin immoo huccuu irraa bitatan deemtee jaakeeta wayii agartee jaakeetii kana yaaluu nan danda'a jettee yeroo gaafachuu barbaaddu akkamitti jetta? Can I try on this jacket? Can I try on? Okay, ifitti ilaaluu danda'a jechuudha. This jacket, jaakeetii kana. Asirratti immoo waan danda'u hunda nan godhaa jechuu barbaanne akkamitti jenna? I will do everything I can. I
asirratti willidha kuni. So gabaabsinee jenne I'll do everything I can jennaa jechuudha yeroo gabaabsu. I'll do everything I can. Waan an gochuu danda'u hunda nan godhaa jechuudha. Tikeetii eessarraa bitachuu danda'a jedha. Tikeeta eessarraayin bitachuu yookiin immoo argachuu danda'a yeroo jennee gaafachuu barbaanne. Where can I buy a ticket? Where can I buy a ticket jennaa jechuudha. Where can I buy a ticket? Where can I buy a ticket? Tikeetii eessarraa bitachuu danda'a. Dursitee naaf kafaluu dandeessaa jedha asirratti. Fakkeenyaaf akka kiraa manaa haa ta'u kaffaltii adda addaa tan osoo tajaajila saniin fayyadamne dura dursinee kafalluutu jira. So kaffaltii akkasii dursitee naaf kafaluu dandeessaa. Erga tajaajilamtee booda osoo hin taane tajaajila osoo arganne yeroo dursitee akka kafaluu dandeessu si gaafachaa jira jechuudha. So dursitee naaf kafaluu dandeessaa jechuudhaaf akkami jenna? Can you pay me in advance? In advance jechuun dursinee jechuudha. So can you pay me naaf kafaluu dandeetta? In advance dursuudhaan jechuudha. Ana caalaa saffisaan fiiguu danda'aadha. Dandeettii namichaa ibsu jira jechuudha. Fiiguu isaa jechuudha. So he can run faster than me. He can run faster than me. Inni na caalaa saffisaan fiiguu danda'aadha. Yoo barbaadde deemuu dandeessa. Yoo jettu nama tokkoon akkami jetta? You can go if you want to. You can go if you want to. Okay? You can go jechuun deemuu dandeetta if you want to. Yoo barbaadde jechuudha. Namni kamiyyuu dogoggora hojjechuu danda'a jettee ibsuu yoo barbaaddu. Anybody can make a mistake. Asirratti anybody yoo jennu namni kamiyyuu kan ni danda'a maal gochuu? Make a mistake. Dogoggora gochuu jechuudha. Hojjechuu jechuudha. So anybody can make a mistake yeroo jennu namni kamiyyuu dogoggora hojjechuu danda'a jechuu jira. Akkamittan buufata sana ga'uu danda'a? Buufata yookiin immoo station akka jennu. So akkamitti akka ga'uu dandeessu gaafachuu barbaadde how can I get to the station? Dafnee akkamitti jenna? How can I get to the station? Akkamittiin buufaticha ga'uu danda'a? Dhugaa ta'us yookiin soba ta'us danda'a jettee ibsuu barbaadde akkamitti jetta? It can be true or false. Yookiin immoo dhugaa ta'uu danda'a jennee qofa ibsuu barbaanne it can be true. Soba ta'uu danda'a jechuu barbaannes it can be false. Okay? Asirratti or jechuun yookiin jechuudha. So it can be true dhugaa ta'uu danda'a or yookiin immoo false soba ta'uu danda'a jechuudha. Akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha. Ani gochuu nan danda'a jettee dandeettii ibsuu barbaadde akkami jettaa salphumatti I can do it. Ani gochuu danda'a. Okay, I can do it. Asirratti immoo maal jedha? Waan maan barbaadeen gochuu danda'a jettee yeroo lolaas haa ta'u yeroo nagaas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Waan barbaadeen gochuu danda'a yoo jedhu nam tokko akkami jedha? I can do whatever I want. Ani gochuu danda'a whatever waanuma fedheewu I want. Ani barbaade jechuudha. So I can do whatever I want yeroo jennu waanuma barbaade hundaayyuu gochuu danda'a. Qabeenya qabaachuu dandeessa yookiin immoo paawara qabaachuu dandeessa jechuudha waan san gochuuf. Yoo dandeettii lameen kana qabaatte so jecha kana jechuu dandeessa jechuun hima kana fayyadamuu dandeessa jechuudha. I can do whatever I want. Waanuma fedheewu gochuu danda'a. Yeroo kamiyyuu gochuu danda'a jettee ibsuu barbaadde yeroo kamiyyuu gochuu danda'a jettee ibsuudhaaf akkami jetta? I can do it anytime. I can do it anytime. Hima lameen kana walirra finnee yoo hima dheeraa ijaaruu barbaanne I can do whatever I want. I can do it anytime. Waan fedhen gochuu danda'a. Yeroon fedhetti gochuu danda'a jettee yeroo if dhaaduu barbaaddus si fayyada jechuudha. If dhaaduun gaarii miti garuu. Okay. Himni itti aanu Ingiliffa
xiqqoo dubbachuu nan danda'a jedha nam tokko. Xiqqoo Ingiliffaan nan dubbadha ka jedhan sana akkamiin jenna? I can speak English a little. Okay? I can speak English a little. Xiqqoo Ingiliffaa dubbachuu nan danda'a. Yeroo takka deebisaa 1 plus 1 is equals to 2 yeroo jennu deebisaa isaa yeroo shakkii irraa qabaannu fakkeenyaaf tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a haasawa jennu sana jechuudha. Haasawa akkasii akkamiin jenna? Fakkeenyaaf it can be 1, okay, tokko ta'uu danda'a. It can be 2, lama ta'uu danda'a. It can be 3, sadii ta'uu danda'a. Okay, yoo akkas jechuu barbaanne itii asirraa kaasne they ka jedhu. They can be 3, they can be 2, isaan lama ta'uu danda'u yoo jedhu isaan lama ta'uu danda'an jechuun barbaade they can be 2, isaan sadii ta'uu danda'u yoo jechuu barbaade they can be 3. Okay, so asirratti wanti isin irratti xiyyeeffachuu qabdan himoota akka fakkeenyatti asitti ilaallu kana jijjiiruu danda'u qabdu jechuudha. Gara haasawaa fi haasawaa barbaadanitti yeroo feetanii jijjiiruu danda'u qabdu jechuudha. Kutaa darbe keessatti itti fayyadamaa jecha kaan jettuu barannee ture. Kaan jechuun danda'udha. Akka fakkeenyatti yoo kan ilaallu ta'e I can jechuun ni danda'a jechuudha. So kutaa kana keessatti immoo itti fayyadama jecha can't jedhu barannaa jechuudha. Can't jechuun jecha lama kan walitti hidhame kaanii fi not yookiin immoo not ka jedhamudha. So notiin hin jechuudha akkuma beektanii hima negatiiva ijaaruuf kan fayyaddu. So jechi kaan jettu danda'u yoo ta'u not yoo itti daballe yookiin immoo jecha not jettu yoo itti daballe hin taha. So walitti yeroo dabalamu fakkeenyaaf hin danda'u jechuu barbaanne I can't jennaa jechuudha yookiin immoo dheeressine yeroo jennu I cannot hin danda'u jechuudha. So I cannot ka jedhu yookiin I cannot ka jedhu gabaabsine yeroo keenyu I can't jennaa jechuudha. Duraan hin danda'a jechuu baranne har'a immoo hin danda'u jechuu barannaa jechuudha. So kanarra ilaaluuf deemnu jecha kaanii fi not jedhamtu walitti dabaluudhaan hima negatiiva uumuu eegallaa jechuudha. Akkuma beektan negatiiva jechuun hima hiniif keessaa qabu jechuudha. Hin jechuun fakkeenyaaf hin nyaadhu, hin dhugu, hin deemu, hima hiniif keessaa qabu kan ilaallu ta'a jechuudha. So maaliif jennaan haasawni nama negatiivaa fi pozitiiva kan dhiyootan ilaalle pozitiiva nin danda'a ka jedhu yoo ta'u kanarraa kun immoo hin danda'u ka jedhu ilaallaa jechuudha. Himoota adda addaatti fayyadamuudhaan kan bal'inaan ilaallu ta'a. Akkuma yeroo hundaa isinirraa wanni eegamu immoo viidiyoo amma xumuraa erga ilaaltan booda marsaa lammaffaarratti barreessuu eegaluu danda'uu qabdanii jechuudha. Maaliif jennaan wanta baratan takka yoo hin barreeffanne yeroo san waan irraanfannuuf so qabachaa deemu qabna. Erga qabanne immoo deebisnee qo'achuu danda'uu qabna jechuudha. Chaanala kanaafis haaraa yoo taatan maatii ta'uu hin dagatinaadha. Waan guddaa irraa fayyadamtan jedheetiin abdadha. Viidiyoo erga ilaaltanii xumurtan immoo laayikii tuquu hin irraanfatinaadha. Namoota hedduu biraa akka geessu waan nu gargaartuuf ergaan hangana jedhee mee haa eegallu. So fakkeenyi akka jalqabatti ilaaluuf deemnu si malee jiraachuu hin danda'u. So asirratti akkuma jalqabarratti isiniin jedhe hiniin ni jirti jechuudha. So si malee jiraachuu hin danda'u jechuu barbaanne akkamitti jenna? I can't. Okay, asirratti akkuma jalqabarra isiniif ibsuuf yaale I cannot yookiin immoo I cannot live without you. I can't live without you. Gabaabsinee yeroo jennu jechuudha. Viidiyoo kana guutuu keessatti gabaabsineeti kan ilaallu jechuudha. Akkuma gubbaa kanarratti agartan gabaabsinee fayyadamnaa jechuudha. Cannot jechuurra yookiin cannot jennee dheeressuurra I can't. So can't ka jedhu fayyadamaa deemnaa jechuudha. So yeroo kanatti gadi deebinu si malee jiraachuu hin danda'u.
hima jedhu ijaaruu barbaanne yookiin nam tokkoon jechuu barbaanne akkana jennaa jechuudha. I can't live without you. Wanti biraa kan yeroo viidiyoo kana ilaaltan isin gochuu qabdan yeroon hima tokko dubbisu na jala dubbisuu danda'uu qabdanii jechuudha. Akkaan an dubbisutti dubbisuu danda'uu qabdu. Irraa deebinu I can't live without you jedha. Takka yeroo yennuu akkasii dafnee yeroo jennu immoo I can't live without you. I can't live without you. Akkasitti deebistanii na jala jettu jechuudha. Fakkeenyuma nan kan adeemu hundarrattu na jala dubbisaa adeemuu danda'uu qabdan jechuudha akkaan an dubbisetti. Katti aanu kadhattoonni filataa ta'uu hin danda'anii jedha. Kana jechuun maali? Namni waa kadhatu, namni qabeenya hin qabne waa filachuu hin danda'u, yeroo hundaa waanuma namni itti kenne fudhata jechuudha. So hima akkasii ijaaruudhaaf akkam jenna? Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Maal jechuudha? Kadhattoonni filatoota yookiin immoo filatuu hin danda'an jechuudha. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers jennaa jechuudha. Galata gahaa siif galchuu hin danda'u jedha. Asirratti namni tokko waan guddaa isiniif godhe akkaan jee galata isiniif galchuu yookiin immoo akkaan jee galata siif galchu hin beeku jechaan natti qaata haasawaa akkasiisan jechuudhaaf jechuudha. Akkamiin jennaa Ingiliffaani I can't thank you enough. I can't thank you enough. Dafnee akkamiin jennaa I can't thank you enough. I can't thank you enough. Inni kun immoo maal jedhaa? Gammachuun bitamuu hin danda'u jedha. Happiness gammachuun jechuudha. Can't be bought. Happiness can't be bought. Gammachuun bitamuu hin danda'u jechuudha. Sirritti rafuu hin dandeenye jechuu barbaanne I can't sleep well. I cannot sleep well ka jedhu yookiin immoo I cannot sleep well ka jedhu gabaabsinee jechuudha. I can't sleep well. I can't sleep well. Namni kamiyyuu na dhoowwuu hin danda'u jechuu barbaanne kamiin jenna. Nam takkalleen waan kanarraa na dhoowwuu hin danda'u jedhee nam tokko yookiin lafaa lolu akkam jaamee Ingiliffaan. Nobody can stop me. Nobody can stop me. Dafnee akkamiin jenna? Nobody can stop me. Jechuu hin danda'u jechuu barbaanne. I can't say. Akka dhiyoota na barannetti jechuun dandahaa jechuu barbaanne I can say jenna jechuudha. I can say. Kunni haati jechuudha. Jechuun hin danda'a. Wanta takka jechuu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha sii kanne tokko yookiin jecha Ingiliffaa wayii tokko sii kanne isa kana jechuu dandeessaa jedhee yeroon si gaafadhu. Yes, I can say yoo jechuu dandeesse jechuun hin danda'a jechuudha. Jechuu hin danda'u jechuu barbaadde immoo nawatiitti dabaltaa yookiin immoo gabaabsitee can't gootaa jechuudha. I can't say jechuu hin danda'u. Hima negatiiva yeroo jennu akkana jechuudha. I think amma isiniif gale jedheeti yaadaa yoo duraan isiniif hin galle. So kan itti aanu maal jedhaa? Dhagahuu hin danda'u jedha. Dhagahuu hin danda'u. Kana jechuuf I can't hear it. I can't hear it. Hear jechuun dhaga'uudha. I can't hin danda'u hear it. Dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanta wayii tokko itiin wanta naman taaneen bakka buuti. Sagalee wayii sagaleeffamaa yeroo jirutti namni tokko can you hear it yoo siin jedhe hin dhageessaa waan san siin jedhe I can't hear it dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu himuu hin danda'u jedha kun immoo no one can tell. No one can tell. No one jechuun nam tokkolleen yookiin namni kamiyyuu can tell himuu hin danda'u. Tell jechuun himuudha. Kaaniin akkuma isin danda'uudha. So no one nam takkalleen can tell himuu hin danda'u. Si dhaga'uu hin danda'u jedha kun immoo. I can't hear you. Amma nam tokko bilbila isin bilbilee
bilbilli isaa yookaan isinirraa mummuramu ta'e yookiin immoo sagaleen isaa yoo isiniif hin dhagaamne akkam jettaniini I can't hear you. Sin dhaga'u yookiin immoo si dhaga'uu hin danda'u jechuudha jechuudha. Yaadachuu hin danda'u jedha asirratti. Wanta yaadachuu hin dandeenye tokko ani yaadachuu hin danda'u jettanii ibsachuu yeroo barbaadan akkam jettanii I can't remember. I can't remember. Dafneerin I can't remember. Yaadachuu hin danda'u. Remember jechuun yaadachuu yeroo ta'u cannot yookiin immoo can't jechuun hin danda'u. So kun ani akkuma beektani. So I can't remember yeroo jennu ani yaadachuu hin danda'u jechuudha. Akka gaariitti arguu hin danda'u jedha. Wanta sirriitti isinitti hin mul'anne akkam jettanii ibsitu I can't see well. I cannot see well jedhu I can't see well jennaa jechuudha. I can't see well. I can't see well. Isa obsuu hin danda'u jedha. Isa obsuu hin danda'u jedha. I can't stand him. Maali asirratti kan nu agarsiisu nama amala hin qabne wayii obsuu hin danda'u jechuu yeroo barbaadnu jechuudha. Ani isa obsuu hin danda'u haala isaas ta'uu danda'a waa'ee isaarraa waanuma isaatu isumaa obsuu hin danda'u yeroo jennu jechuudha. I can't stand him. I can't stand him jennaa jechuudha. Him jechuun isaa standiin asirratti yeroo biraa dhaabbachuu yeroo ta'u hima keessatti garuu akkaataa galumsaatiin waan yeroo sana haasofnu wajji wal qabatee obsuu dadhabuu nu agarsiisa. Obsa fixachuu nu agarsiisa jechuudha yeroo haasawaa akkasii goonutti. So I can't stand him yeroo jennu ani isa obsuu hin danda'u jechuudha. Si amanuu hin danda'u jedha kun si amanuu hin danda'u akkamii jenna. I can't believe you. I can't believe you. Dafnee yeroo jennu I can't believe you. I can't believe you. Dafnee yeroo jennu isin tiin tunillee hin dhukatti jechuudha yeroo baay'ee. Konkolaataa bitachuu hin danda'u jedha kun. Konkolaataa bitachuu hin danda'u yeroo jedhu isa baanaa jechuudha. Inni konkolaataa bitachuu hin danda'u ka jedhu baanaa jechuudha asirratti. So he can't buy a car. He can't buy a car. Dafnee yeroo jennu he can't buy a car. He can't buy a car. Follow jechuun hordofuudha. So hordofuun kuni waan akka YouTube fi TikTok irratti hordofuu san qofa osoo hin taane nam tokko na hordofii yoo sin jedhe isa booda deemi jechuus namicha san booddee deemuu kee agarsiisa jechuudha. Na hordofii yoo sin jedhan isa faana deemuu jechuudha. So waan hundaaf wal qabataa jechuudha. Follow gisee goonu nama san hordofuu jirra jechuudha. So I can't follow you. Si hordofuu hin danda'u jechuudhaaf akkasi jenna jechuudha. I can't follow you. Simbirroon kun balali'uu hin dandeessu jechuudhaaf this bird can't fly. This bird, this jechuun kun jechuudha. Birdiin simbirroodha. Can't hin danda'u jechuudha akkuma beektani. So fly jechuun bararuudha. So hima kana walirratti yeroo jennu simbirroon kun balali'uu yookiin immoo bararuu hin dandeessu jechuudha. So this bird can't fly jenna jechuudha. This bird can't fly. Hojii argachuu hin dandeenye jedha nam tokko hojii yeroo dhabu hojii argachuu hin dandeenye jedha. Ingiliffaan hima akkasii sana akkamii jenna. I can't find a job. I can't find a job. Okay. Jobis ni jedhama. So Amerikaanota biratti jaa jedhaniini. So I can't find a job. Hojii argachuu hin dandeenye jechuudha. Humaa arguu hin danda'u jedha kun immoo. Humaa arguu hin danda'u. Waan takkallee arguu hin danda'u jechuudha. I can't see anything. I can't see anything. I can't see anything jennaa jechuudha. Harmeen koo dhufuu hin dandeessu jechuu barbaadde akkamii jetta? My mother can't come. My mother can't come. My mother can't come. Dafnee yeroo jennu jechuudha. Hin akka dhukattuu taati jechuudha.
My mother can't come jennee dirreen baasnu jechuudha. So asirratti akkamiin jiru jira. My mother can't come. Ishuma irraa tokko malee akka gaariitti can't come hin jennu jechuudha. Okay? My mother can't come. Harmeen koo dhufuu hin dandeessu jedhu. Hima kana jijjiiruu barbaaddan gara adda addatti my mother ka jedhu my father jijjiiruudhaan abbaan koo dhufuu hin danda'u jechuudhaaf my father can't come, my brother can't come akkasuma deebistanii jechuudha. Sa'aatii koo argachuu hin dandeenye sa'aatiin kee yeroo si jalaa badu. Okay? Sa'aatii harkatti kaawwatan jechuudha. Yeroo si jalaa badu argachuu hin dandeenye jechuu barbaadde maal jettaa? I can't find my watch. I can't find my watch. Okay? Watch jennu watch jennaani. So watching maali? Sa'aatii jechuudha. Ishee harkatti kaa'atan malee kan sa'aatii meeqa jennee lakkoofnu osoo hin taane ishee harkatti kaa'annu san watch jenneeni. So I can't find my watch. Sa'aatii koo argachuu hin dandeenye. Iddoo sa'aatii jedhutti mobaayila yoo buufne I can't find my mobile. Iddoo kana immoo maallaqa yoo kan buusnu ta'e I can't find my money. Maallaqa koo argachuu hin dandeenye jechuudhaaf akkasii jijjiiraa deemte jechuudha. Hattiffannaa dhiisuu hin dandeenye jechuu barbaaddan hattiffannaan yoo isin irraa dhaabbachuu dadhabe akkam jettu? I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. Hattiffannaa dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? Siin walii galuu hin danda'u yookiin immoo si wajji walii galuu hin danda'u jechuu barbaaddu nama waliif hin galle tokkoon akkamiin jetta? I can't agree with you. I can't agree with you. Dafnee akkamiin jenna? I can't agree with you. I can't agree with you jenna jechuudha. Kanaa ol dhuguu hin danda'u. Wanta dhugdan tokko yeroo dhuguu dadhabdan hamma murtaa'ee ol so kanaa ol dhuguu hin danda'u jechuu barbaaddan akkam jettanii? I can't drink anymore. Anymore jechuun kanaa ol jechuudha. So I can't drink hin dhuguudha. So I can't drink anymore yeroo jettan kanaa ol dhuguu hin danda'u. Yoo asirratti nyaata finne nyaachuu jecha jedhu eat ka jedhu asii galchine I can't eat anymore. Okay? I can't eat anymore. Asirratti kun dhuguu waan ta'eef I can't drink anymore. I can't drink asirratti tii dhokoosuudhaaf yookiin immoo akka dhugatti gochuuf yaalaadha. I can't drink anymore. Okay? I can't drink anymore. Qorra obsuu hin danda'u jedha kun immoo. I can't stand the cold. Akkuma reefu isiniin jedhe wanta obsetti hin qabne takka yookiin immoo obsaa wal qabatu standii fayyadamna. Standiin dhaabbachuu qofaa miti. So I can't stand obsuu hin danda'u the cold qabbanaa jechuudha. Asirratti qabbana obsuu hin danda'u ka jedhu waan biraa buusuu dandeessu jechuudha. Iddoo cold yookiin qabbanaa kan yoo owaas finne hot ka jedhu I can't stand the hot. Haala qilleensa oowaa obsuu hin danda'u yeroo jechuu barbaanne akkam jenna? I can't stand the hot weather. Okay? Yoo laalaan wahii isinitti jiraate laalaa san obsuu hin dandeenye jechi laalaa jedhu pain jechuudha. Pain jennaani. So akkamiin jenna? I can't stand the pain. Laalaa san obsuu hin dandeenye jechuudha. Okay? Ingiliffa dubbachuu hin dandeessu jettee nam takka yoo gaafachuu barbaadde can't you speak English? Can't you speak English? Can you speak English? Okay. Dhukkubbii kana obsuu hin danda'u akkuma reefu isiniin jedhe himni sun dhufee jira. I can't stand this pain. I can't stand this pain. I can't stand this pain jenna jechuudha. Kana gochuu itti fufuu hin danda'u. Wanta duraan gochaa turtan tokko wanta duraan gochaa turtan
kan dhaabuu barbaadan kanaa ol gochuu hin danda'u jechuu barbaadan akkami jettanii I can't keep doing this. I can't keep doing this. Wanta kana gochuu itti fufuu hin danda'u kana booda jechuudha. Okay? I can't keep doing this. Gammachuu bitachuu hin dandeessu jedha. You can't buy happiness. Reef maal jenne wanta kana wal fakkaatu. Happiness can't be bought jennee roota reefu paastii fayyadamne jechuudha. Gammachuun bitamuu hin danda'u jedha kareefu. Asirratti gammachuu bitachuu hin dandeessu nama tokkoon kallattiin jechuu jirraa jechuudha. Asirratti wanni adda isa taasisu. So you ati can't buy bitachuu hin dandeessu happiness gammachuu. So dafnee akkam jenna you can't buy happiness. You can't buy happiness. Gammachuu bitachuu hin dandeessu. Konkolaataa haaraa bitachuu hin danda'u yoo jechuu barbaade akkamiin jedha I can't afford a new car. I can't afford a new car. Asirratti inni konkolaataa haaraa bitachuu hin danda'u jechuus yoo barbaade I kan jettu hiidhaan bakka buusudha jechuudha. He can't afford a new car. He can't afford a new car. Amma asirratti ana waan ta'eef I can't afford a new car. I can't afford a new car jechuurraa haa fooyyessinu gara dho'isuudhatti haa deebinu tiitana. I can't afford a new car. I can't afford a new car. Konkolaataa haaraa bitachuu hin danda'u jechuudha. So akkasitti nafaana jechuu hin dagatinaadha. Inni itti aanu maal jedha? TV malee jiraachuu hin danda'u jedha. Namni TV jaalatu tokko TV malee jiraachuu hin danda'u jechuuf I can't live without a TV. I can't live without a TV. TV malee jiraachuu hin danda'u ka jedhu saffisaan haa jennu amma. I can't live without a TV. I can't live without a TV. TV malee jiraachuu hin danda'u. Isuma kana TV malee jiraachuu hin danda'u ka jedhu si malee jiraachuu hin danda'u jechuu barbaannes akkam jenna I can't live without you bakka TV kana you galchuudha jechuudha. Inni kun immoo maal jedha maqaa isaa yaadachuu hin danda'u jedha. Maqaa isaa yaadachuu hin danda'u. I can't remember his name. I can't remember. Asirra remembering akka reeffanne maali yaadachuu jenne. I can't remember his name. I can't remember his name. Tokko tokkoon akkas ta'a. Dafnee yeroo jennu I can't remember his name. I can't remember his name. Okay. Guyyaa guutuu as keessa turuu hin dandeessu jettee nama tokko akka bakka inni ture sanirraa deemu itti himuudhaaf maal jettaani? You can't stay in here all the day. You can't stay in here all the day. Okay. Akkamitti dafnee jenna? You can't stay in here all the day. You can't stay in here all the day. Asirratti stay jechuun turuu jechuudha. In here as keessa jechuudha. All the day guyyaa guutuu jechuudha. So walirratti guyyaa guutuu as turuu hin dandeessu deemii jechuudhaaf yaada kana jettaa jechuudha. Rakkoo kana furuu hin danda'u jechuu barbaanne. Rakkina furuu hin dandeenye tokko ani rakkoo kana furuu hin danda'u jettee namatti himuu barbaadda. Ingiliffaan akkam jetta? I can't solve this problem. I can't inni beetanii so solve jechuun furuudha. This kana problem jennaan isaan rakkoo jechuudha. So I can't solve this problem. Dafnee yeroo jennu tiinni dhokatti jennee mire amma ta'etti dhokoosuuf yaalaadha. I can't solve this problem. I can't solve this problem. Koo kana furuu hin danda'u jedha. Waan hunda sitti himuu hin danda'u jechuu barbaanne I can't tell you everything jenna jechuudha. Kana everything jenna fiixee arraba irratti fayyadamna jechuudha TH kana. So everything. I can't tell you si himuu hin danda'u jechuun teeleen himuudha mitire. Everything waan hunda. So dafnee yeroo jennu I can't tell you everything jenna jechuudha. Kana akka gootu si fayyamuu hin danda'u jedha namni tokko.
I can't allow you to do that. Wanta sana akka gootu siif hin hayyamu jechuudha jechuudha. Wanta hin barbaachisne wayii yoo kan ati godhuu deemtu ta'e namni sun siif hin hayyamu wanta kana akka gootu yoo kasiin jechuu barbaadde akkanatti jedha jechuudha. I can't allow you to do that. To do that. Ana jechuun maali? To do jechuun to do that jechuun sana godhuu. Allow jechuun immoo hayyamu jechuudha. So I can't allow you siif hin hayyamu yookiin siif hayyamuu hin danda'u to do that. Wanta sana akka gootu jechuudha. Dafnee akkami jenna? I can't allow you to do that. I can't allow you to do that. Ani tasuma Ingiliffa dubbachuu hin danda'u jechuu yoo barbaanne I can't speak English at all. At all kajedhu at all jennaa jechuudha. So I can't speak. Dafnee akkami jenna? I can't speak English at all. I can't speak English at all jennaa jechuudha. Dhiifama yeroo dheeraa turuu hin danda'u jechuu yoo barbaadan akkami jettu? I'm sorry, dhiifama jechuudha. I can't stay longer. Yookiin immoo I can't stay long. I can't stay long. I can't stay long. I'm sorry, dhiifama. I can't stay long. I can't stay long kajedhu. I can't stay long. Asirratti immoo iddoo abitattan dhaqxanii shoppa yookiin dukaana wayii deemtanii xiqqoo na gadi bu'uu hin dandeessu yookiin immoo xiqqoo hir'isuu hin dandeessu jettee yeroo gaafachuu barbaadde akkami jetta? Can't you discount it a little? Asirratti discountiin gadi buusuudha yookiin immoo hir'isuudha. Itiin immoo wanta bituu deemte yoo jaaketa ta'e jaaketaan bakka buuti, yoo mi'a biraa ta'es wanta saniin bakka buuti jechuudha. Itiin wanta saniif wanta san represent gooti. So can't you discount? Gadi buusuu hin dandeessu. It wanta sana jechuudha wanta bituu deemtu sani. A little xiqqoo ishii yookiin waa xiqqoo akkamitti dafnee jenna? Can't you discount it a little? Can't you discount it a little? Asirratti immoo maal jechuu jirra? Maal akkaan gochaa jiru tilmaamuu hin dandeessu. Namni wayii wanta ati hojjechuu jirtu osoo ijaan arguu dhufee maal gochuu jirtaa siin jechuu danda'a. So wantaan an gochuu jiru tilmaamuu hin dandeessu jettee nama tokkoon jechuu barbaaddu akkam jetta? Can't you guess? Okay, can't you guess? Weesii miti guess jennaani. Can't you guess tilmaamuu hin dandeessu? What? Maal jechuudha. Yookiin immoo I am jechuudha. So what I am doing waan hin gochaa jiru. What I'm doing jechuun maal akkaan gochaa jiru jechuudha. So can't you guess what I'm doing? Dafnee akkami jenna? Can you guess what I'm doing? Nama irraanfachuu hin dandeenye tokko sammuu koo keessaa ishee baasuu hin dandeenye yookiin immoo hin danda'u jechuu barbaadamu tokko. So I can't get her out of my mind in nature. I can't get her out of my mind. I can't get her out of my mind. I can't get her out of my mind. Asirratti dhugaa jiru si dhoksuu hin danda'u jedha. I can't hide the fact from you. I can't hide jechuun dhoksuu hin danda'u. Hiding dhoksuudha. The fact dhugaa jirtu from you si dura. Jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u jechuu barbaadde. I can't live that kind of life. I can't live that kind of life. Asirratti life in jireenya. Living immoo jiraachuudha. I can't live yeroo jettu jiraachuu hin danda'u. That kind kan akkasii jechuudha. Of life jireenya. So jiruu akkasii jiraachuu hin danda'u jechuudhaaf akkana jennaa jechuudha. I can't live that kind of life. I can't live that kind of life. Haala qilleensaa ho'aa kana obsuu hin danda'u ka jedhu reefu tuquuf yaallee jirra. Eenyutu yaadatame akkami jenna jenne? I can't stand this hot weather. I can't stand this hot weather jenne jechuudha. Dafnee akkami jenna? I can't stand this hot weather.
I can't stand this hot weather. Barumsa keenya kan irraa kanaanis waa'ee itti fayyadama aatii ilaalu deemna. Aatiinis akkuma jechoota guyyaa guyyaadhaan fayyadamnu kan biraa jennee ilaalle gahee guddaa qabdi jechuudha. One of the daily uses boardidha. Jecha guyyaa guyyaadhaan fayyadamnu keessaa isii tokkodha. Kan itti fayyadamnu yookiin immoo kan dhageenyudha jechuudha guyyaa guyyaadhaan. Akka fakkeenyatti kan ilaallu yoo ta'e manan jira jechuu barbaadde I'm at home jetta jechuudha. Manan jira jechuudhaaf jecha kanaaf fayyadamna jechuudha. Supermarket biratti na eegi jechuu barbaadde immoo wait me at supermarket. Okay. So fakkeenyota kana qofa osoo hin taane fakkeenyota hedduu wajjin yeroo ilaallu haala adda addaa keessatti hiika adda addaas qabaachaa waan deemtuuf kan itti dhufnu ta'a. Isin immoo akkuma yeroo kaanii viidiyoo kana erga xumurtan booda barreessuu fi ergasii qo'achuu akka hin daganne yeroon an jedhus fakkeenyota adda addaa yeroon ani sagaleessu yookiin immoo pronounce godhu na jala jechuu akka hin daganne maaliif jennaan barreeffama isaatii fi hiikaa isaa qofa yoo bartan akkaataa itti jettan yoo hin beekne yookiin dogogortan hiikaa hin qabaatu jechuudha nama itti dubbattan sanitti. So yeroon an fakkeenya tokko dubbisu na jala dubbisuu qabdu jechuudha. Erga hangana jedhee mee itti seenne haa ilaallu. Fakkeenya inni jalqabaa maal jedhaa? Na ilaalii jedha. Na ilaalii jechuudhaaf namni tokko aatii fayyadamuu qaba jechuudha. So akkam jechuu qaba? Look at me. Look at me. Look at me. Na ilaalii jedha. Inni kun immoo ani mana ture jedha. Ani mana ture. Namni mana ture tokko hima haasawsan keessatti jecha aatii jedhu bakka itti galchuu qaba jechuudha. Mee fakkeenya akkam jedha? I was, okay, waan darbee agarsiisa jennee miti hoosiin. I was at home. I was at home. Manaan ture jedha. So mana turuu kee aatiidhaan agarsiista jechuudha. Okay. Namni tokko isheen mana jirtii jedhee gaafachuu yeroo barbaadu asittillee aatii fayyadamuu qabna jechuudha. Mana jirtii gaafii jedhu yeroo gaafattu is she at home? Is she at home? Isheen mana jirtii? Isuma kana she jijjiirtanii inni mana jiraatti yeroo jijjiiruu barbaaddanis is he at home? Is he at home? Is she at home? Dafnee yeroo jennu akkasii jenna. Inni itti aanu mana akka jiru itti dhagahamee jedha. Mana akka jiru itti dhagahame jechuun namni tokko mana namaa deemee manni namaa sun akka waan mana ifii jirtu sitti dhagahamu kan jedhu baannaa jechuudha asirratti. So isa san aatiidhaan akkamitti haasa'uu dandeenya? He felt at home. He felt at home jedhaa jechuudha. Kana jechuun maal jenne? He inni felt itti dhagahame at home. Akkuma waan mana isaa jiru itti dhagahame jechuudha. So keessummaan itti dhagahamne jechuudha akka mana isaa ta'etti itti dhagahamaa jira. Sa'aatii 6 fi walakkaattiin ka'aa jedha nam tokko hirribarra. So hima akkanaatiifoo aatiin fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jenna? I get up at 6:30. Sa'aatii 6 fi walakkaattiin ka'aa yookiin immoo 30tiin ka'aa jechuudhaaf. I get up at 6:30. Sa'a 6 fi walakkaattiin ka'aa jechuudha. Isheen natti aartee jedha kun immoo. Isheen natti aarte. Inni natti jettu sun aatii tana hiikaan isiiti. So she is mad at me. She is mad at me. She is mad at me. Isheen natti aarte jechuudha. Isheen na ilaalte jechuudhaafoo aatiin eessatti galti? She looked at me. She looked at me. She looked at me. Asirratti she looked at me hin jennu maaliif sagaleen xumuraa inni kuni voicelessidha. Ka jedhu kun sagaleen qabu. So sababa sanii yeroo idiitti daballu waan sagaleen qabnetti
waan paastii agarsiistu idii tan yerootti daballu yoo jechi inni xumuraa kun sagalee hin qabne akka sagalee hin qabnetti jenna malee akka sagalee qabutti hin jennu. Fakkeenyaaf she looked hin jennu she looked at me. Okay, she looked at me, na ilaalte. Inni kun immoo isheen na ilaalte jedha. Asirratti afaan oromootiin jecha kana waan hin qabneef kana fayyadamne isheen na ilaalteen ka biraatu jira jechuudha. Asirratti normaala ilaalcha normaala jechuu kan akkanumatti namni nama ilaaluudha. Inni kun immoo kan biraati. She stared at me jedha. She stared at me. She stared at me. She stared at me. Maal jechuudha? Staring kun maali? Ilaalcha namni tokko odoo ija hin cufanne, odoo ija isaa lip hin goone, ija sirraan fudhanne yeroo dheeraa akka waasi shakkee yookiin immoo akka nama dursi beekuu yookiin immoo nin beekamu nama kanan beekuudhaaf ilaalan tokko hin jiru. Ilaalcha akkasii jechuudha. Ija namarraan fudhanne akkasumatti yeroo dheeraa kan nama ilaalan sun maali? Stare jedhama. So she stared at me yeroo jennu isheen ilaalcha akkasiisan na ilaalteedha. Ilaalcha normaalaa miti jechuudha. Konkolaachisuun ga'umsa qaba jedha. Konkolaachisuudhaan ga'umsa gahaa qaba jechuu barbaade. I'm good at driving. I'm good at driving. Asirratti waan tokkotti jabaa yoo taatan, wanta itti jabaa taatan saniif aatii fayyadamtanii I'm good at driving. Asirratti bakka driving jettutti waan biraa galchuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani barsiisummatti gaariidha, hedduu ga'umsa qaba, jabaadha jechuu barbaade I'm good at teaching. As deebistanii yeroo namni tokko suuraa wayii kakaasutti jechuudha yoo jabaate maal jedha? I'm good at drawing. Suuraa kaasutti jabaadha. Yookiin immoo kaameerumaan nam takka suuraa nama kaasutti jabaa yoo ta'e I'm good at taking pictures. Suuraa kaasutti hedduun jabaadha, ga'umsaan qaba jechuudha. Yookiin immoo barreeffama barreessutti hedduun jabaadha yookiin immoo ga'umsaan qaba, akka gaarii bareechee barreessa jechuu barbaade I'm good at writing. Okay, akkasuma deemtu jechuudha. Waan itti ga'umsa qabdan san yeroo ibsachuu barbaadan aatiitti fayyadamtanii jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? Yeroon sitti haasa'u na ilaalii jechuu barbaadan nam takkaan. Na ilaalii saniif aatiin dirqama hin seenti jechuudha. Look at me. Look at me. Na ilaalii. When I talk to you. Yeroon sitti haasa'u jechuudha. Okay, whenin asirratti yeroon I talk to you sitti haasa'u, yuun jechuun si jechuudha. So akkamiin jenna? Dafnee jechuudha. Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Okay? Sa'aatii 8tti na kaasii jedha nam tokko. 8tti jettu sana fayyadamuudhaaf aatii fayyadamu qabna jechuudha. Get me up at 8. Get me up at 8. Nama tokkotti dhaamtanii yeroo raftan akka sa'a sanitti isin kaasuuf immoo get me up at 8. Get me up at 8. Okay? Kun immoo maal jedha? Isheenis itti akeekteedha. Isheen itti akeekte jechuun nam tokko quba isaa namatti akeeku jechuudha. Isheen itti isatti akeekte jechuudhaaf akkamiin jenna? She pointed at him. She isheen jechuudha. Pointed quba itti qabdee yookiin immoo itti akeekte at him isatti jechuudha. Isatti. Hiikaan isaa as keessatti baay'inaan itti fayyadu sana jechuudha. Anatti, manatti, achitti fayyadamu sana jechuudha. Iddoo akeekaa jira jechuudha aatiin kun yeroo baay'ee. Asirratti sa'aatii 6tti deebi'aa jedha. Inni jechuudha. Isatu sa'aatii 6tti deebi'a jennee nama biratti himu jirra jechuudha asirratti. Akkamiin jenna? He will return at 6. Okay. Yookiin immoo he'll return at 6. He'll return at 6. Sa'aatii 6tti hin deebi'a jechuudha. Return jechuun deebi'u jechuudha. Okay, at 6 sa'aatii 6tti. Asirratti ani sa'aatii 6tti hin deebi'a jechuu barbaanne moo akkamiin jenna?
sa'aatii 6tti nan deebi'a jettee nama tokko biraa yeroo deemtu I'll be back at 6 akkas jechuu dandeenya jechuudha. Be back fayyadamuu dandeessa yookiin immoo return fayyadamuu dandeessa. Hiikaan isaa garaagarummaa guddaan qabaatu jechuudha. I'll be back yookiin immoo I will be back takka tokkoon akkas jenna at 6. I will be back at 6 jedhu asirratti akka gabaabsinuuf illee lama qofa nuuf kaa'e I'll jenna jechuudha. I'll be back at 6. Okay. I'll be back at 6 akkas jenna jechuudha. Asirratti sa'aatii 7tti manaa ba'e jechuu barbaadde akkamiin jetta? I left home at 7. I left home at 8 jechaa deemuu dandeessa. I left home at 6. I left home at 1. So manarraa yeroo baatan ibsachuudhaafis aatii fayyadamna jechuudha. Sa'aatii 11tti nan rafaa jechuu barbaadne akkam jenname? Tilmaama osoo hin deebisne dura. Okay, akkana jenna jechuudha. I go to bed at 11. Okay. Gamoo sana ilaalii jechuu barbaadde waan sirraa fagoo jiru aatii akkamiin fayyadamtee ilaalii jechuu dandeessa. Look at that building. Asirratti building hin jennu dogoggoraan namoonni ni jedha. Building osoo hin taane building jenna. Building. Look at that building. Look at that building. Kun immoo maal jedha? Hin keessummaa'inii jedha. Namni tokko mana kee dhufee akka inni hin keessummoofne akka mana isaatitti akka itti dhaga'amu maal jettaani? Hin keessummaa'in jettaani. So Ingiliffaan akkami jenna? Make yourself at home. Make yourself at home. Make yourself at home. Okay. Asirratti mana keessa ni turtaa jettee gaafachaa jirta. Will you stay at home? Will you stay at home? Will you stay at home? Mana turtaa? Amma hoteela jirti jedha. Isheen amma hoteela jirti jechuudha. So hoteela jirti ka jedhu aatitti fayyadamna jennee mire akkami jenname? She is at the hotel now. She's at the hotel now. She's at the hotel now. Inni taanu maal jedha? Inni kun maal jedha? Namni tokko balbalarra jira jedha. Nam tokkotti himu jirta. So akkam jenneeti namni balbalarra jira jenna? Someone, namni wayii yookiin namni tokko is at the door. Someone is at the door. Someone is at the door. Okay. Asirratti nama gaafachaa jirra. Nyaata bilcheessuu irratti ga'umsa qabdaa jennee nama gaafachaa jirra. So aatiif fayyadamnee akkami jenna kanama? Are you good at cooking? Are you good at cooking? Are you good at cooking? Jenna jechuudha. Nyaata bilcheessuu dandeessaa asirratti yookiin immoo waan san tigaa qabda jechuudha. Kaartaa wayii finnee kaartaa kana ilaalii jennaan nam tokko. Take a look at this map. Take a look jechuun asirratti ilaalii. Maal ilaalta? At this map. Akeekaa jirta jechuudha. Gara maappii kana ilaalii jechuu jirra jechuudha. Yookiin immoo maappii jechuun kaartaadha. Gara kaarticha kana ilaalii jettanii nama akeekuudhaaf kana fayyadamta. Asirratti maappii fayyadamne isin immoo maappii keessaa darbuudhaan bakka maappii kana jecha biraa fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf namicha kana ilaalii jechuu barbaadan maal gootanii iddoo maappii kana namicha galchitu. Man ka jedhu. Take a look at this man. Okay. Iddoo kana farda yookaan buusnu ta'e. Take a look at this horse. Gara farda kana ilaalii. Yookiin immoo gara mana kana ilaalii jechuudhaafis akkasuma take a look at this home yookiin take a look at this house akkasuma jijjiiraa deemtu jechuudha. Asirratti immoo baaburri kun sa'aatii 6tti ka'a yookiin immoo iddoo jiru sanirraa baha jechuudha. So isa akkasii fayyadamuudhaaf the train baabura asirratti the train leaves at 6 jedha.
The train leaves at 6. The train leaves at 6. Baaburri sa'aatii 6tti baha yookiin immoo iddoo sanirraa ka'a jechuudha.